harka fuudhee jaallatamtootaaf kabajamtoota ilmaan Oromoo hundi keessan kanneen YouTube obsa app jalatti argamtan hundi keessan jira jirtu isinin jedha akka meeshaa harka fuudhee ilmaan Oromoo baga jiraattan. Ganarraa qophii bashannanaa fi ittiin nama bohaarsu tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Qophiin kunis maali jechuun keessan hin oolu. Warroonni chaanala obsa app haaroo taatan YouTube channel obsa app subscribe godhaatii nu jajjabeessaa nu gargaaraa isinin jedha. Qophiin keenya kanarraa muummicha ministeera Abiy Ahmed waliin gaaffii deebii godhuudha. Gara gaaffii deebii keenya waliin tura. Abiy nasbee nima jira. Du'ee awwaalamee. Anilleen akkasuman dhage garuu warri Imiyyee Minilik warri soddaa isaa bakka inni du'e kaasuu hin danda'u. Kan du'e kaasuuf kaayyoo hin qabu. Nu biraa hoo wanda barbaaddu ni jira. Waamicha koo dabarsuu barbaada. Mootummaa biltiginnaa kaamma ijaarame kana kaayyoon isaa maali? Sirna federaalawaa mootummaa kana. Abiy sakaleessa qeerroon kumaatamaan itti wareegamtee gara aangoo baaftetu waan akkanaasaa. Kan kaleessaa akka hin taane nu hin beekna hojii keetu ni agarra. Egaa mee amma maal ta'a jechuu barbaaddeete? Oromoon nageenya eegsisuu hin dandeenye tarkaanfii kan fudhannu ta'uu keenya ibsuun barbaada. Sababbiin ati uummata nagaa irratti rasaasa bantuuf maali? Yookaan uummata burjaajessituuf maali? Nu waliin dhaabbachuudhaan paartii yoo paartii keessan hin deeggarree'o jiraachuun kana booddee jiraachuun keessillee rakkisaa akka ta'u beekuun sirra jira. Qeerroon kumaatamaan si du'a hiriiree akka duraan si mudate irraas dabarsa siin jedha. Qophiin keenya kanarraa kana fakkaata hordoftootaaf jaalatamtootaaf kabajamtoota obsa app. Barnoonni keenya yoo isinitti tole subscribe like share godhaa hin dagatinaa. Hayyee aga qophii biraatti walitti deebinutti nagaatti naa tura.